jala deema ka rabbii simbiraa jiraatu jenna sanitti aansee waani mana kana kan seeniniif kana dubbadhe waan amma deemaa jiru irratti omalama isiniin jedhaani irraallee baay'ee quban qabu ganama kana dhagahee jaalalli dur jirti jaalalli ammootu yoo akka jedhan fala gooyitaati namni nama ka jaalatu nama mari'ateeti miti jaalalli nama qabuu ni dandeetti haa ta'u garuu yeroo wanni tokko si dhagamu waan tokko yeroo fiil gootu ani jaalate tuni eenyu inni jaalate kun eessa jira haalli kun naaf mijjataadha nama kan argachuu ni dandaha dubbadhee hoo maal siisa yoo sabbare hoo nama kana takka rabbitti himattee takka ammoo abbicha jaalate suduudha nama sanitti himattee obsaa yoo eeggatte waan tokkotti bahuu ni dandeetta jechuudha yoo dhuguma dhugaa san kan nama jaallattu taate miidiyaa irratti wal lolanii irratti waan baay'ee dalagan haa ta'u garuu dubbii lubbuu qabdu dubbii nama lama dubbii jaarsaa jaartii dubbii jaalalaa namaan gahatanii mana 2,000 laalamanii fi miti namni lama si laalee fi miti hayti jirtu sii fi rabbii fi nama sani kana lamaan qofa kuni garuu ka amma deemaa jiru kuni akka ani argutti akka ani hawaasa kasii keessatti guddadhetti xiqqoo namni safuullee irraanfatee aadaallee irraanfatee amantimallee irraanfatee inumaa waan sila argatu sani wayita gadi bahee waan akkanaa dubbatu kan akka dhabuuf taasisaa jechuudha carraan namni waan san argachuu baay'ee xiqqaata sanii waliinu osoo amma fakkeenya asliini nama bultii hin qabne taate dhugaa osoo fedhii yerootiif illee taate hayyee jechuu danda'a ufii deemuu danda'a isiin dhufuu dandeetti nama mana qabu nama intala kabajamtuuf jalaa qabu nama intala dubaraaf jalaa qabu ka biyya baqaa keessa jiru ka amma sa'a kanatti biyya san keessa rakkoon akkanaa jiru ajandaa akkanaa yeroo dhufutti isiin jala jirtu sun dubartiidha bar isiilleen abbaa mana isiitii ni jaallattii bar mucayyoota namataa isii keessatti maaltu uumama qoosaan dhugaa yeroo tokko waan haasoynullee akka itti haasoynullee bakki itti haasoynullee miira nama saniillee jaalalladha si maraachitu isiin jala jirsunillee bar jaalatteetu mitti heerumtee bar haasawa isinni dheeresseen jira saniifuyyuu waan goonu keessa shamarran kenna warri qara dubbattanii bira dabartanillee kaarra keessa jirtanis ka boru dubbachuu waan akkanaa deemtanis miidiyaa irratti baatanii nama 2,000 daawwatamtanii wanni fiddaniin jiru tana ufitti hima nafsiyyaa keessanitti hima jaalala sagalee qaqqabataniiti jaalala dhokataniitiniin warra dhoysanii jaalatan abbaa dhoysanii jaalatan obboleessa dhoysanii jaalatan hanga sadarkaa tokko xumurarra geettee nama san jaalachuu si fudhachuu namni sun beeytutti gadi baatee obboleeyyan keetitu hin himin maal taatare kaan irraa kortee kaan irra dabarte yeroo hunda maqaan kee bakka hunda si jira jechuudha kanaaf inni kun gorsa obbolummaati isinirra beekeetii miti haganatti mul'ate atammoo asliini mani kan kee waan itti gaafatama keetirra jiruuf hamilee haadha seenaa nuuf eegii nuti irra guddaan nu yaachisu jireenya keessan haala amma keessa jirtanii fi bultiin teessirra akka hin diigamne qofa dubartiin amaanaadha rasuula janalee salaatu wasalaam sirbaanilee nu hoo gobanaa jedha rabbi rahmataa godhuu fi amaanaa keessan nu jabeessa namni abbaa kanaan beeyni miidiyaa si jaaladha yoo siin jedhe maaliin amanta bar zamana kana asii Dubaayii fi Ispaaniyaa biyya adda addaa kanarratti miliyoon hagana sii kenna jedhanii namni kenna gowwaan kan ittiin beeyni itti seenee itti kasaaree mana itti gurguree itti liqeeffate kasaaraa jira wanni feekiin hedduu miidiyaa irratti deemaa jira kun dhiibbaa ka fidu bultii ta'e irratti jechuudha haadha seenaa bareedduu san irratti kanaafin abbaan fedhe kasi jaalate gaafa ufii jaalatte fuudheeti ufii keetii jireenya kee ilaalte kiisa kee ilaalte har'a nama barbaachisaa akka rasuulli rabbi jedhan sanitti niin godha gaafa jette itti seen saniin alatti qalbii dubartiillee hin cabsinaa sanuma isiniin jedha an fixadhee jira galatooma uffadha fayyaa ta'a yoon dogon godhina of oolchaa Dubbiit ama qabdu haasofti thank you gift Oromiyaa. Gifti dirree haasofte garuu gaafa gifti jira gifti waa hin hubatanii jira bar. Mucayyoon amma asli jaaladhaa jettu tun jaarsa qabdi. Namni jaarsa qabu akkamitti nama jaartii qabu jaalata jaarsa isi amma nama anummaan osoo eeyyame akka warra achirra ta'ee dibbee dhabu kanatti jaartiin kayaa jaartii namaa fuudhuun dur jirti maal jechuudha waan kanatti abraaraa kennamee jaarsa qabdi bar. Waa'ee jaarsa qabaachuu si dubbanne giifti. Reefu dhageen ture haasawa keellee kaleessa Facebook irra dhagahee
wayitaati wanno jettu dhagahe taphatu jenne si adaba jennaan abbaa mana kiyyaatti taphachaa godhaa jira jette tokkoffaa kun safuun guddaani ka amantiin teennaa fi aadaan illee dhorkitu amantii feeta seenamata akkana jedhaa jiran ka amantiin mafeete keessa jiraatteetu iyyuu si dhorkuyyuu abbaa manaa irratti laa tana rabbiilleen hin araaramuufni aadatti illee kun yakkamtuudha osoo dhiirsa mana keettee jaalallee osoo qabdu jaalallee biraa nama janaajanu kun salphinna guddaadha kun hin jiru aadaa teena keessa hin jiru oromoo keessa kun dhiira tokko janaajana dhiira biraatti deemuun kun nafsiyyaa ofii of qabuu dadhabuudha malee kun jaalalaa miti kun tokkoffamayyuu isinuu dhiirsaa miti osoo isin mana keette jaarsa biraa irra barba sunuu dayyuusa inuma kayakka qabu hamaanu isa saniyyuu inuma isii tan seeratti deessuudhaayyuu akkamitti osoo jaarsa qabdu sanu ani arsiidha jedhaa bari intala arsiidha jedhaa bakka mucaan baadiyyaa jiraati bakka sana Badoo jira inni badoo. bakka reetorkiin jira inni miti kasun bayta murteessaa networkii osoo isa bakka networkiin hin jirre jaalala onnee ta'e keessaatti malee dubbiin networkii lafarra son tan networkii sin lama walii qabdanidha lameen keessan jaalala jedduu jiruudha malee networkii lafarra dagat isaan lamaan jedduu hariiroon jaalalaa yoo jiraate takkaa irraa fixatte addaan baatee leexaa ta'uu isiiti kana alatti osoo jaarsala osoo qabdu yoo taate kun yakka dabalataadha yoo jedhee yaadaanii ulfaadha. Galatoo. Thank you very much. Eno fecharan hani kenina hani simitawi tanan aljala gasidar tara gaya karama guddaati taasai binaafaa kee keessan gallatatin yaatille ogaa dheeraati jala jira turte akka intala oromoo takkatti jaartiin nama dhiirsa ofii baadiyyaatti ergitee nama jaartii qabuufi yaala jechuun doktora guddaa kana maqaa balleessuuf yaalin isaa isiin godhaa jirtu kuni maaltu itti dhagama xiinxali malee simmeetii kee ibsatin. Asli gadi bu'a dhaamsa tokko siidhama nan tuffatini bakka carraa kee yoo yeroo qabatte booda ibsatta. dhaamsa qoru gabbu'a wallahi deemaa jira ala deemaa jira nama ofii dhaamsa siidhamu dubartii nama dhigee gurraacha namni jaalata waan ta'eefini amma xiqqoo si ragatte keessumee isaan faarsuu kana hafuuraa baafatanii ulfaadhu. Yalla haani carraan keeti. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtu? Yaada kenne akka maaltu jira miti kun beeri jaarsa baadiyyaa argitee booyaa jirti saree. Ani wanta jedhu barbaadu tokko dubartiin takka gaafa jaarsa bira ta'e jechuun jaarsa biraa hawwitu isiin iyyuu maal akka taate naaf hin galu sii galaa miti. Booyaa jirtu. No, maaltu na bochisa azubillah. Rabbi na adidooti. Ta'e warroonni mucaatti duultan jechuun mucaa inni bakka jaarsa isiitti jechuun irraa bu'aa mucaarraa. Mucaan bakka isiin jirtu hin jiru jedhaniiti. Isii ammoo rabbi si qajeelchu sheeyxaanatu akkanatti waswasaa. Namni yeroo amma hageenan akkanatti ilaalee yookiin torbanuma takka ani waggaa meeqa akka suuraa isaa irra kaayataa baheeyyuu gadi bahee hin boonne namni akkamitti of ajjeesa jedha badee qullaatti dhufee torban takka hin kenne asliirraa. Nama dhiba wallaahi. Kanaaf iyyuu wanni ani jedhu amma warroota guguddaadha warroota kalee gastii seenee gastii keetiin waan tokko dubbatu barbaada seeras waa'ee isiin irraa dhiisi kalee mana kee dubbadhee jira warroonni bultiin asliin diigamtii jedhanu asliin Jamiilaa tokkook irratti midhanne isinii galaa asliin ammoo nama barate bultii kee diiginatti kanaa jettee bultii kee diigi namni bultii kee diigi anchi waa'ee bultii kee naa nuti talisi jedhe waa'ee jaartii nama kamidee nama jettu haasa jenne malee kanneen malee wal bultii as waa'ee bultii as liyaa namoota baay'ee mana isiillee seenee beektaa akkas jira si galee ishinis inni jaalatin saa doktor keessa ta'e ibsatu jirti amma dhimmi anaan gocha Marki ya ibsadha yoo ibsadhe keessan deemee ibsadha malee miidiyaa irratti bahee ibsadhaan nama jala naasa'ina yeroo namni haasa'u. Ayyee dhimma beera miidiyaa irraa boontu wanni haadha seenaa maqaa si dhoofisuuf as keessatti hin jiru. No
media isi jala sene gasti isi sene asa ajrat injadi asli ma dubbi nama jijjirtan isin wala gudda rabbi wabbo callisati gudda rabbi ilmi nama gudda ninjiru hada yayi dubbi nama jala nasayina dubbi nama jala balleesina isini gala kararra badde haniko no asli ani wanti ani jedhu barbadu warroonni akkasi jechu bultiin isaanii kana jetteen diigamtu dhaabadhaayin dubbatina kanarraa jechu barbadeet isin yaagadu abboch shaza la ilaha illallah metawi ta dum jetti kan wanda gara gafuru da wallahi mutaki yo ka tasawwa gafata ya suda mutara kabdi martisi sunille onne to ya wallahi Isbin tibar mira kaise jira bar ready. Bata mira ke zaba balo dara rabbi bultin asli malik goga wani tin jaram temo or Hey guys, goga wa bultin ya kamera assalamu alaikum. bultin asli diga bakka agartanitti deemtanii dubbii nama jalaa sharaf Akamat. of kabaja isini gala ani maal jette jedhaa dura maal kunniin amma ber mira ke bara wandala tadimi to karawa barre bara wala bulti kiyar anta bandit la baba dawar singlota Oma chiko tajarta wallahi bar. rabbi yona boyani fete dengate gilera gatte amma mana namatti busi matina amma dage makina mana namatti busi Resulti warra singili rakko kesan sinitti ma warra singili ko wanni simbaddani tokkofa yero shamarran jana jantam video ol kabachiiftanii video irraa martanii gadhiiftanii lammaffaa taap gaafa gootan irraa dheessitanii jalaa baddanii sadaffaa yoo isin barbaadde nama itti isinii matu hin qabdu yoo iftanii illee rakkoon qabu nu wanni isaan nutti rarraaniif yoo akka tasaa keessi yoo waliin uumne jaartii faana doorsan jaartii teetitti himaa media tisima min jani gara dheessin qabnu bae jaama shashaan qabnu Garummaan kenna isin jaratu isin bulcha nummoo nutu jara bulcha akkana jetteen cuftu. no isin amanamo miti evidence in jiru wanni masula wanni itti amananii itti jaalatanii Eywa. waan ittiin doorsifamtan hin qabdan akkas taana wallahi anallee jeeqartan bakka dhaabatan hin qabdan jechuu barbaadaniiti bakka isin qabatan hin qabdan jechuu barbaadaniiti me amma ana Afarsafa me amma afarsafa maalisa qabatta me amma takka yoo taap godhe jedhee musaawara waamatee baadiyyaatti bada. amma yoo kun mucaan saloo boontu janaadiriyaa bakka tireeyin eegaa turte sanii gaala eega jedhan bannaat kiyaar hojii kee jedhu Janaadiriyaa jechuun beektaa sila maataa jira. Doktor Asli. shabakaa nuufiyaa malee Janaadiriyaa jechuun bar jechuun warra as keessa jirtan ijoolleen laalaa jirtan yoo beeytanii maataa jaalalaati beeytaa bakka san teettee kubzii fi zabaadii nyaataa joogarteedhaan warri Dubaay kun jecha. Zabadi fi kubziin bitta zabadiin birrii takka kubziin birrii takkaan shanii zabadii tokko shattaan birrii takka bittee walitti nayitee jechaadha. Isa nyaattee teettee hojii eeggatta. Sanuu hojii eessaa beekta? Ka Arabni dhufee si fuudhee jechuu gaala meeqa yoo tetteen achitti gaala 9 moo gaala 10 siin jedha. Lafti eessatti jetteen asuma kinoo gaala 300 Rati itti sarti gola dubbisachuu waan kijibe jechuu barbaadeechi. Sigalee garuu dubbiin dhugaa miti Suleyman hin kakatin astaghfirullah. Koy Suleyman hin kakatin garuu akkana Suleyman waan tokko yeroo Akka kajutti hin jiru afarsoo turi. Afarsoo turi kakajutti hin jiru ati callisi eessa yoom kakadde ani kakajutti hin jiru bakka kakuu hin jiru ani kulee. Suleyman yeroo takka laa sadii kaasaa jiru afarsaa miti. Naachi waa takkatu jira beekte amma mucattiin suni odoma akka qoosaa haasoytuyyuu dhugaa godhachuu dandeetti. Amma hiriyeema kiyya qaalii waliin haasa'ee waliin nyaadhee waliin dhugee waliin buleyyuu akka qoosaa waa tuttuqee achumaan gadi liqimse. Kirooloksii waadanyummaan kiyya akka qoosatti itti seenee achumaan xabba gadi godhee liqimse. Sigalee waan tokko akka qoosaa gootee dhugaa se'uu dandeettu. Garuu isiin waan dhugaa hin fakkeenye irraa waa hedduutu jira. Tokkoffaa geemiin wajjin taphatuu qabdi jettee fokkasii gootee arti geemi irratti. Sigalee soo ajandaa ofii waan ofii barbaaddee dhufteetu jira jechuudha. Bifa sanii yoo laaltee irra gaarii malee jaalala iyyuu hin fakkaatu. Nin beekaa dhugaadhaa minaamin. Hin fakkaatu iyyuu.
Sule. Dhugaa. Akkas isaan kana dubbiin anas dubbiin isaanii naa ta'u durumarraayi. Anin gaafa waan isin naan jette isin himaa jira bar. Ani kakachaa osoo hin jirre waan isin naan jette bar. Miseenjeraan adii walitti godhaa. Adii walitti godhaa. Doktora ko. Deebiti gaafirraa gaafi. Ida jara nuti haya eega wanti kun dhimma kana irraa dubbataa dhufu doktorri eega waan kana didan eega waan kana kontoonfatanii gadi ciisanii didanii intini inni jiraa miree nuti immoo nama akka dararamu laallu akka doktora kana garaa jabaanii jechaaf jedhee bar waan biraatiif miti. Bakka asiidhii fi ati naannoo jira bar. Kana jala jirtu waan dhaga'u namichi. Siitu fi bar Dr. Suleiman. Sila walitti atillee dhageeffadhu Suleiman alkardii jirta. Atillee kardii jirta isin riyaa jirti yoo walitti dhufta maan rakkoo qabaayyuu maan huccin gitan obbolee. Jaarsi waan jaarsi jira. Bira jirta. Bar Suleiman jira kardii ni jiru. Suleiman fudhadhu. Jamal. Dr. Illee Suleiman dhaqee karaa dheeraatti fudhata. Biyya kana jirta. Sodaata. Abuutu kami dabamte koy billaa aleek. Anu wallahi eda kalee galgala doktora. Dhugaa dubbatuuf doktora dhageeffadhu. Anu kalee galgala miira keessa galee ka makkatti rabbii kiyya kun makka jala galee guyyaa rabbii marachi taa'u. Miira keessa galee riyaad deemuuf eegga ka'e mucaa ammoo ogguu ijoolleen fiddu mucaa hin beeka. Bakka hin saalfadhee achumaan obboleessi kiyya waa'ee kanaan quban qabu doktorris quban qabanii akka anu hubadheetti mee warruma manaa mariitti jennaaniin nukiyaa narraa hiitee naan jedhe zeyni moo maal jettaniin kaa shariyaa zeyni narraa hiitee zeyni isin dalaguu naan jedhe. Isaa qiyyaalaa jira taraa itti aantu saalifaa orofaa qabatanii yeroo jaalalaaf hin qaban hojiirra jiran doktorri dubbadhu waan qabaa. Tasaalim doktora. Yaadandee karaa qabate. Ka Hamzaa akkami qabdarree Hamzaan hin sarmu yoo haadatti goone malee. Hamza manuu qaba. Dargaggeeyyiitti. Wallaahi isa ka rifeensatti tolchanii tanayyuu irraa haadanii bar rifeensi qullaa nu bulche bar. Ka hagammaa sirba sanirratti jaalalanaan dalagin nan jaalattu jettee dhugaa rabbiin jattiin. Isaakin irraa haaduu qabdan taniyyuu. No, isa Sirba isaan dhaggeeffattee walloltanii. Yoo akkami beekani anuma dawwaltee abboonaan jette hee jedheen. Ati ka sirba isaa zeenu naan dalagin eessa na jaalatte naan jette. Maa jaalalli kenna sirba isaa zeenu irratti dhaadha jennaan. Waan inni jedhu dhageeffadhu naan jette. Abboo ani hin dhageeffadhu akka jara isaa namoota gamoona jedheen. Mudannoo mudate. Tokko haati manaasaa ulfaa ji'a 7 ji'a 8 gidduu jirti beektaa sirbee gadhiifamee jennaan. Akka daa'imaan taa'ee bira taa'ee eegaa jira mucaan ol kaatee dalaguudhaa sirbuudhaa jettee jenna akka daa'imaattiin bira taa'ee eegaa naan jedhe hojii kan kee daa'imni koo waa tokko taan amma taakeerraan bu'u naan jedhe natti kakate qubana qabaadhaa warri ulfaa isiniin eeyyamamne ol kaatee ittiin dannasuudhaa innaan taa'ee akka daa'imaatti waa meeqatti bibbitee sossobaa jira naan jedhe.